doolaara miiliyoona 24 waan cinaa ishee jiruu fi waan duuba jiru argitu. Eebba amantii keessatti amante kanarraallee argadha. Otoo dhaabbata akkamittuun qajarame lukkuunis badaa jirti akkatti qalaan ishees badaa jira jedha. Warra afaan hin beekne si jala taa'ee si dhaggeeffata. Tokko gadi ta'a taana YouTube irratti baasnee ittiin gala ergachuu dandeenya jechuudha. Yoo laaptooppiin qabaanne bilbiluma keenya waraabne bilbiluma keenyaan illee edit goone baranne irra beekumsa qabna. Baajenni maaliin kan jedhuuf immoo salphaadha yookiin qoosuu ta'uu danda'a. Yoo namni kun akkanatti yaada jechuudha. Waan ajaa'ibsiise yoo xiqqaate 220 meeqan keenyatu itti fayyadamaa jira. Kan kanaa gadi ta'e baay'ee tokko jiru dubbachaa jira jechuudha. Kunis salphaadha. Tokkoffaa beekumsa ol keenya. Sanas hin dandeessa. Fakkeenyaaf barsiisaa wangeelaa ta'uu dandeessa. Barsiisaa quraanaa ta'uu dandeessa. Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota lammii shawtuu nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha har'a suur-sagalee yookiin viidiyoo ta'ee qabadhe isinii dhiyaadheera. Innis maal yoo jettanii YouTube fi nama keenya kan jedhudha. Sana dura garuu namoonni miseensa lammii shawtuu taatan yookiin subscribe gootaniittan like fi share gochuun hiriyoota keessan biraan akka geessan kabajaan isin gaafadha. Warreen immoo miseensa lammii shawtuu hin taane gamanumaan akka subscribe gootanii miseensa lammii shawtuu taatan kabajaan isin gaafadha. Har'a waata irraa haasa'uun dhufe innis maal yoo jettanii YouTube fi nama keenya kan jedhudha jechuudha. Akkuma beekamu bara kana humni nama baratee baay'ee dabalaa jira. Garuu maal faallaa sanaan immoo maal ta'aa jira isinitti fakkaata? Hojiin argachuun caalaa wanti nama dhiphisu wanti nama rakkisu biyya kana keessa hin jiru. Ijoolleen keenya kolleejii adda addaarraa yuunivarsiitii adda addaarraa sadarkaa barnootaa adda addaa qabaannee yeroo itti lafa teenyutu argama. Hojii argachuu dhabuurraa kan ka'e namni baay'een maal ta'a jechuudha. Yeroo inni abdii kutatee yeroo inni suusii adda addaaf saaxilamee yeroo inni kufee argamutu jiraata. Kun yoo maal ta'edha isinitti fakkaata? Yoo namni kun akkanatti yaada jechuudha. Kana jechuun gaariin fardaa jirti. Gaariin fardaa kun akkasittiin deemti. Kana jechuun as ishee irratti gaarii fardaa kanarratti wanta akka gogaa wayii hidhameera. As jettee akkas jettees waan cinaa ishee jiruu fi waan duuba jiru argitu. Maal gochuudhaaf fuulduruma qofatti deemuudha jechuudha. Nullee waan baranne qofaan waan hojii barbaanneef malee waan fuulduruma ilaalleef malee waan gaggalagallee ilaaluu dhabneef malee hojiin hin dhibne jechuudha. Karaa adda addaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Qarshii yookiin birrii hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Eessa teenye mana keenya teenye haala salphaatiin otoo dhaabbata akkamittuun qajaramiin dhaabbata dhuunfaas haa ta'u dhaabbata mootummaas haa ta'u otoo hin qajaramiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Birrii hojjechuu dandeenya jechuudha. Amma karaan itti qarshiin yookiin birriin hojjetamu karaa onlaayinii karaa baay'eetu jira. Isaan keessaa ani kanarraa dubbadhu maalidha? YouTubeidha. YouTubii fayyadamuutiin namoonni miiliyoona irra ta'an namoonni biiliyoona irra ta'an namoota danuu jira jechuudha. Kanaafuu nuti meeqan keenyatu akkatti galiin kanarraa akka argamu beekna. Nama meeqan keenyatu beekne immoo irraa fayyadamaa jirra. Meeqan keenyatu ittiin jijjiiramne maatii keenyaa fi biyya keenya jijjiiraa jirra. Kan jedhu gaaffii isa guddaadha jechuudha. Kanaaf furmaanni maali? Nama yaadee sa'aatii isaa investi godhee cichoominaan hojjeteef YouTubiin galii guddaa ta'urraa darbee miiliyoona yookiin biiliyoona si godha jechuudha. Yoo maal goote garuu nama yoo cichoominaan itti yaaddee buustee baastee yoo viidiyoo hojjette jechuudha. Namoonni akka addunyaa kanatti YouTube irraa jijjiiramanis immoo namoota muraasa miti. Fakkeenyaaf fuula BBC Afaan Oromoo irraa wanta na ajaa'ibsiise dhugaan ajaa'ibsiisu tokko isin dubbiseen sanaan booda gara sakkiyyatti deebi'a. Innis maal yoo jettanii namoota miiliyoona irra ta'an keessaa maaliin YouTube qofaatti nama tokko arganna jechuudha. Innis eenyu jettanii daa'ima ganna 9ti isinitti mul'atu. Raayaan Kaajii jedhama maqaan isaa mucaa waggaa 9ti bara 2020 keessa namoota kanfaltii YouTube irraa olaanaa argate keessaa isa jalqabaa irratti argama jechuudha. Kan inni argate birrii Itoophiyaatiin naannoo biiliyoona 1.3 kana jechuun naannoo doolaara miiliyoona 29.5 gaafa birrii Itoophiyaatti jiru naannoo biiliyoona 1.3 ol argate jechuudha. Mucaan kun namoota YouTubiin bara 2020 mallaqa hedduun kanfalame keessaa isa jalqaba irratti argama jechuudha. Isatti aansuutiin namni Jiimii Doonaald Saan jedhama doolaara miiliyoona 24 gaafa birrii Itoophiyaatti tilmaamamu naannoo birrii Itoophiyaa biiliyoona 1 ol nama argatedha jechuudha. Eessarraa YouTube irraa kanfaltii kan argatedha jechuudha. Maallaqni namoonni kun lamaan waan ajaa'ibsiise kanan isin dubbisa wanta baay'ee na ajaa'ibsiise kan BBC'n barreessa keessa maal jedha isinitti fakkaata? Masmaraan isin dubbisa akkuma achirra jirutti isin dubbisa.
Mallaqni namoonni lamaan kun argatan walitti hidhamee baajeta magaalota gurguddoo Itoophiyaa tokko tokko ni caalaa jedha. Kana jechuun baajetni isaanii kan kanaa gadi ta'e baay'ee tokko jiru dubbachaa jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti kan inni kaase fakkeenyaaf jedheeti baajetni magaalaa Hawaasaa kan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 ida'ama maallaqaa namoota lamaan kana argatan kan qixxaatudha jedha. Meeshaan itti mul'atu YouTube'n namoota lama kanaaf biiliyoona keessa kan falaa jira. Kan namoonni tokkoffaaf lammaffaa jiru kun immoo birriin isaan argatan YouTube irraa argatan walitti hidhamee baajeta naannoo tokko kan biyya Itoophiyaa kanfaltii jarri sun argatanii faana wal qixxaata yookiin immoo kanfaltii jarri sun argatanii gadi taanaan maal mee biyya kana keessatti qacaramuuf kan nu boosisume yoo arganne wayii bareedaadha. Yoo dhibame maal gochuu dandeenya jechuudha. YouTube'itiin jijjiiramuu hin danda'ama jechuudha salphaatiin. Gaafa biyya keenya gara biyya keenyatti deebinu achuma barreeffama BBC sanarraati yookiin barruu fuula BBC sanarraati maal jedha YouTuberoon Itoophiyaa hoo hagam argatu kan jedhu kaasaa jechuudha achuma. Beekuu dandeessu ta'a namni Miikiyaas Taakkalaa jedhamu yookiin immoo Miikii Maayikoo jedhamu YouTubera beekamaa ta'a jira biyya Itoophiyaa kana keessatti. Piraankii adda addaa hojjechuutiin waan nama bashannansiisu hojjechuutiin maal ta'e jechuudha. Nama biyya kana keessatti beekamtii guddaa argachaa jirudha YouTuber akkasiiti. Kan inni YouTube'itti makame yookiin immoo miseensa YouTube'i ta'ee viidiyoo hojjechuu eegale waggoota 3 darbanidha. Waggaa 3 darbeera jedha. Akka Miikiyaas jedhutti waliigala viidiyoon kan inni ilaalamee fi naannoo si'a miiliyoona 43 ol ilaalameefira. Maal jechuudha viidiyoo inni hojjetee YouTuber'tti gadhiise jechuudha. Chaanaliin isaa ammatti namoota maamila ta'an yookiin immoo sabiskiraayibaroota 485 ol akka qabu dubbata eenyu Maayikoo Miikiin jechuudha. Kunis waliigalatti hanga birrii miiliyoona 5 akka argatu isa taasiseera jechuudha. Sabiskiraayibaroota naannoo 485 kana qabatee viidiyoo hojjete irratti miiliyoona 43 ol ilaalamee fi naannoo qarshii meeqa argate jechuudha. Naannoo qarshii miiliyoona 5 akka argate haasaa BBC waliin godhe yookiin immoo interview BBC waliin godhe irratti dubbateera jechuudha. Akka Miikiyaas jedhetti maal jedha ji'atti kanfaltii beeksisarraa argatu osoo hin dabalatiin doolaaraan 4,000 hanga 5,000 birrii Itoophiyaatiin naannoo 220 ol lan argadha jedha jechuudha dargaggeessi kun. Ji'a ji'aan 220 birrii Itoophiyaatiin yoo xiqqaate 220 nan argadha jechaa jira. Maalotoon dabalatiin otoo beeksisan dabalateen jira. Kan beeksisa gaafate dabalee immoo laalaa gaammanni deemuu danda'u jechuudha. Mee dhaabbata isa kamiiti? Mee dhaabbata Itoophiyaa keessaa isa kamiiti? Mee kan 220 si qacaree ji'aan si hojjechiisu. Kanaaf manuma keenya jira jechuudha. Hojii nuti tun barbaanne malee waan hojjetamu asuma naannoo keenya jira jechuudha. Kan itti jijjiiramuu dandeenyu. Hojii maaf barbaaddu miti? Argamnaan okey bareedaadha. Hojjetaas ta'e rakkoon qabu hojii idilee keetti hojjettuu cinaatti maal gochuu dandeessa? Uummata kee barsiisaa galii argachuu dandeessa jechuudha. Isheen lammaffaa maal jedhaa kan BBC'n barreesse dubartii eenyu jedhamudha Wiintaanaa Yilmaa nama jedhamtudha. Waa'ee maalirraa haasofti? Waa'ee jaalalaa haasofti. Waa'ee barnootaatiillee miidhaa fidan fi wanneen kana fakkaatan irratti hojjetti. Yoo xiqqaate isheen immoo ji'aan akka meeqa argattu dubbatte akka 30,000 akka argattu dubbatte jechuudha. Kanfaltiin ati YouTube irraa argattu illee wal caala jechuudha. Kanaaf 30,000 illee birrii guddaadha jechuudha ji'aan kan isheen argattu jechuudha. Kanaaf mee gara keenyatti immoo adeemnume. Ijoollee keenya meeqan isaaniitu YouTube banatee YouTube irraa fayyadamaa jira. Mee maaliif hin ejjennu mee nutis maaliif birriitti hin argannu? Inni guddaan garuu akkamitti isa jedhu sana jechuudha. Hojjetetti jijjiiramuu miti meeqan keenyatu YouTube'n galii fiduu akka danda'u beekaa jedhan jedhu naaf gaaffidha jechuudha. Otoo beekne silaan teenyu jechuudha. Uummata bal'aaf duubaa qabna. Baranne irra beekumsa qabna. Mee afaan kanaan otoo hojjenne maaliif waan afaan kanaan hojjetamu maaliif hin ilaalamu? Maaliif afaan kanaan ilaalamne hin jijjiiramu? Maal rakkoonsaa? Rakkoon eessadha jechuudha. Yeroo baay'ee namni keenya waliin jajjabeessu, wal tuffachuutu jira, wal cabsuutu jira. Qeeqa hamaatu jira. Qeeqa yookiin sirreessitu hin taane qeeqa duubatti si deebisu. Fakkeenyaaf ammoo sirbootuma keenya ilaalle sirboonni keenya baay'een ilaalamani. Sirboota kaan waliin gaafa ilaalaman jechuudha. Kana kan fide maal jedha namni sirba qofaa miti fiilmonni keenya akkasuma. Kana maal jedha namni keenya ay sirbi keenya sirbi afaan Oromoo kun eessa gaheera akkas hin taane qulqullina hin qabu maal hin qabu jedhu. Fiilmiin illee akkasuma jedha namni jechuudha. Mee maaliif mee bakka hanqina sanaa kana hanqina sana duuchitee yookiin gaaffii sana duuchitee maaliif ati fuulduratti hin tarkaanfachiisne mee? Meeqan keenyatu isa hojjete jajjabeessee kan hojjetteetta kun immoo akkas ta'e kan immoo akkas godhe waliin jenname. Kanaaf rakkinni gara keenyaa jiru maalidha jechuudha wal jajjabeessuu dhabuudha jechuudha. Namni keenya waliin jajjabeessu maal ta'a warratti duulaa wal cabsutu baay'ata jechuudha. Kun immoo namoonni keenya akka isaan dorgomaan taane biyya keessattis ta'e akka addunyaattis akka isaan dorgomaan taane gochaa jira jechuudha.
Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isinii fudhadha. Kanfaltii YouTube irraa argachuuf minimum requirement yookiin immoo kanatti guutuu qabdu ulaagaan inni xiqqoo inni itti guutuu qabdu isa kamidha? Subscriberoota 1000 fi watch hourii sa'aatii 4000 ilaalamuu qabaa jedha. Kanaaf uummata miiliyoona 60 duubaa qabaatte subscriberii 1000 dhabuu jechuun qaanii miti. Watch hourii 4000 jechuunis baay'ee xiqqaadha. Namni kana guute minimum requirement yookiin immoo ulaagaatti ishee xiqqoo kana guute kanfaltii YouTube irraa argachuu ni eegala jechuudha. Kanaaf mekaanoo kaanuma inni kaanoo laaluu haadhiisu iyyuume. Namoonni fakkeenyaaf YouTuber ta'an yookiin immoo namni fedhii YouTuber ta'uu qabu 1000 jiraachuu danda'a. Namni 1000 keenya kun tokkoon keenya walii otoo subscribe goone fakkeenyaaf ani otoo YouTube mataa kiyyaa banadhe namni 999 illee akkuma koo otoo channel mataa isaa banate otoo daboo walii baaname jechaan fakkeenyaaf ani siif subscribe godha atiitu naaf subscribe goote salphaatti subscriberoota 1000 guutuu hin danda'ama. Watch houring illee akkasuma jechuudha. Gaaffii guddaa kan ta'uu danda'u maaliin akkamittiin kan jedhu ta'uu danda'a. Kunis salphaadha. Fakkeenyaaf ati barsiisaa ta'uu dandeessa ta'a. Waan barsiisu sana waan daree keessatti barsiistu gadi baastee addunyaaf gadhiisuu hin dandeessa. Kanaafuu ati tokkoffaa beekumsa kee ol kaa'aa jirta. Lammaffaa immoo ittiin gadi argachaa jirta jechuudha. Barataa ta'uu dandeessa. Waan kilaasii keetti baratte, waan daree keetti baratte yookiin immoo waan dubbiste sana isan beekneef maal gochuu dandeessa? Qooduu yookiin share gochuu dandeessa ol baate. Akkatti waa tokko hojjetamu step by step waa tokko agarsiisuu dandeessa jechuudha. Sana qofa miti. Ispoortii ta'uu dandeessa. Mana jiimii yookiin immoo mana teekwaandoo qabaachuu dandeessa. Sanuma kan achitti hojjettu sana moobaayiluma keetiin waraabdee otoo as YouTube'itti fiddee YouTube'iin gatii humna keetiin si kanfalaabe. Namni ilaala waan ilaalamu taanaan waan gaarii taanaan namni sirraa fudhanna YouTube'iin dhimma itti siin kanfalleef hin qabu jechuudha. Inni gara biraan nyaata qopheessuu dandeessa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akkatti shiroo qopheessuu ta'uu danda'a, akkatti lukkuu qalan ta'uu danda'a. Amma bara kana dhiifama naa godhaate shamarran keenya akkatti lukkuu qalan caalaa akkatti dubbii qalantu isaaniif salphata. Lukkuunis badaa jirti gatii ishee baay'ee samii yaabe jedhanii akkatti qalaan ishees badaa jira jedhan. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Akkamitti akka lukkuun qalamtu jettee step by step isa agarsiisuu dandeessaa. Namni lukkuu qaluu hin dandeenye kun sirraa baratee lukkuu qalachuu danda'a. Kanaaf nyaata mana keenya keessatti qopheessinu akkamitti akka qopheessinu waraabnee YouTube irratti baasnee ittiin galii argachuu dandeenya jechuudha. Sana qofaa miti waan nama bashannansiisu hiriyoota kee tokko lama waliin taatee waliin gurmooftee maal gochuu dandeessa? Pirankii hojjechuu ni dandeessa. Qoosaa qoosuu dandeessa. Taanaan immoo gadi baastee qoosuu dandeessa. Sana qofaa miti namoota bebbeekamoo interview gootee toffa gondee bilbila keetiin waraabdee as addunyaatti baasuu dandeessa. Waan nama barsiisu taanaan namni si dhaggeeffata. Namni si dhaggeeffata jennaan kanfaltii mataa keenya argatta. Sana qofa miti fakkeenyaaf sirboota yookiin immoo fiilmii adda addaa irratti reakshinii hojjechuu dandeessa. Sirba sana irratti yookiin fiilmii sana irratti yaada mataa kee kennuu dandeessa. Dadhabina isaa, hanqina isaa, maal isaa yaada mataa keetti kennuu dandeessa. Reakshinii irratti hojjechuu dandeessa. Sana qofa miti oolmaa kee guyyaa guyyaa waraabdee YouTube'itti as baasuu dandeessa. Yoo oolmaan kee guyyaa guyyaa sun waan nama barsiisuu danda'a ta'e kan namni irraa barachuu danda'u jettee yoo amante as addunyaa kanatti baastee akka namni irraa baratu gochuu dandeessa. Ati immoo galii kee irraa argatta. Sana qofa miti afaan barsiisuu dandeessa. Afaan lama sadii beektu taanaan afaan tokko gara afaan biraatti jijjiirtee afaan sana barsiisuu dandeessa warra afaan hin beekneef. Warra afaan hin beekne si jala taa'ee si dhaggeeffata. Sana qofa miti laqqanoo kana hunda keessa hin jedhu amantiin kiyya ni eeyyamu annama amantiitiif immoo jechuu dandeessa. Sanas hin dandeessa. Fakkeenyaaf barsiisaa wangeelaa ta'uu dandeessa, barsiisaa quraanaa ta'uu dandeessa. Waanuma mana amantaatti barsiistu. As baatee YouTube irratti barsiistee kan mana amantaatti namoota dhibbaan lakkaa'amanii barsiistu as YouTube'itti baatee immoo namoota miiliyoonaan lakkaa'amu biraa sagalee kee ga'uu dandeessa. Waa'ee amantii kee barsiisuu dandeessa. Gaafa sana gaa kanfaltii dachaa argatta jechuudha. YouTube'iin kanfaltii birrisii kanfalta. Eebba amantii keessatti amante kanarraallee argatta. Kanaafuu waan hojjetamu waan baay'eedha jechuudha. Akkamittiin hojjenna immoo kan jedhamu sin dhiphisuu danda'a yookiin immoo maaliin hojjennaa kan jedhamu rakkisuu danda'a. Sanaaf illee furmaanni jira. Akkamittiin kan jedhuuf salphaadha. Akkuma Facebookii kan akkaawuntii banannee yookiin immoo sooshaal miidiyaa biraa akkaawuntii isaa banannee irra dhiichiin sana maal gochuu dandeenya? YouTube illee akkasuma kun akkaawuntii banachuudha. Salphaadha akkatti akkaawuntii banatan. Akkaawuntii mataa kee banattee miseensa YouTube taata. Sanaan booda maal goota? YouTube amma waan dandeessu irratti namni kamuu dandeettii mataa isaa qaba yookiin barsiisuu ta'uu danda'a yookiin faarfachuu danda'a yookiin sirbuu ta'uu danda'a yookiin geeraruu ta'uu danda'a yookiin walaloo ta'uu danda'a yookiin qoosuu ta'uu danda'a. Waan sana YouTube keerratti gadhiisee ittiin galii argattaa jechuudha. Maaliin kan jedhuuf immoo salphaadha. Dhugumadha. Viidiyoo qulqullina qabu hojjettee maamila kee bira ga'uuf xiqqoo rakkisuu danda'a. Kana jechuun meeshaa ammayyaawaa ta'e barbaaduu danda'a. Waan akka kaameraa kana viidiyoo editira ammayyaawaa ta'e barbaaduu danda'a ta'a. Sana argachuun sitti ulfaachuu danda'a ta'a. Garuu ammaaf haga galiin kee ol ka'utti yookiin immoo haga qarshii argatutti maal gochuu dandeessa? Smartphone yookiin bilbiluma harka irraa qabduun hojjechuu dandeessa. Akkuma beekamu bara kana namoonni baay'een keenya laaptooppii fi moobaayilii smartphone hin qabaanne. Kanaaf namni moobaayilii fi laaptooppii irraa qabu moobaayilii isaatiin galata teekinooloojii amma moobaayiliin amma meegaa piksiliin isaa guddaadha. Kanaaf
qulqullinaan viidiyoo waraabuu hin danda'a. Kanaaf maal gochuu dandeenya jechuudha. Bilbila keenya waraabnee laaptooppii keenyaan immoo edit gochuu dandeenya jechuudha. Yoo laaptooppiin qabaanne bilbiluma keenya waraabnee bilbiluma keenyaan illee edit goonee gadhiisuu dandeenya jechuudha. Booda garuu gaafa galii arganne gaafa qarshii arganne maal goona? Kaameraas ta'e meeshaa viidiyoo edit gochuuf nu gargaaran meeshaa ammayyaawaa binnee maal gochuu dandeenya jechuudha. Itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf har'a maal goona? Waanuma mana keenyatti qabnu waanuma harka keenya irraa qabnu hojjechuu dandeenya jechuudha. Akkam beekutti yeroo baay'ee ijoolleen keenya kan nuti jirru feesbuukii qofaarra feesbuuk qofaarra walitti duuluu, wal arrabsuu, wal cabsuu sana malee yeroo isaan yuutuubii banatan yeroo isaan ittiin galiitti argatan badan argamu jechuudha. Kanaaf erga hirmaannaan ijoollee keenya yookiin uummata keenya yuutuubii irratti gadi aanaa ta'e yookiin immoo gadi bu'aa ta'e waan irratti hojjechuu dandeenyu adda baasne yuutuub chaanalii bananne tokkoffaa beekumsa ol keenya lammaffaa galiitti arganna jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya hojii hin qabne kanatti akka bobbaatan hin jedha. Warri immoo hojii qabdan immoo hojii idilee keessan cinaatti yuutuubii kana dhimma fayyaa ta'u, dhimma hawaasummaa ta'u, dhimma aadaa ta'u, dhimma amantii haa ta'u, aadaa kee beeksisaa, of beeksisaa, amantii kee beeksisaa, bakka itti galii argattu yuutuubii waan jiruuf akka irratti hojjettan siin jedha jechuudha. Namni keenya xiqqoo wal jajjabeessu irratti nafna. Waliin jajjabeessuun wal bira dhaabbannu jabaadhuun hin jiru. Kana sirreessii kan akkas godhiin hin jiru. Kanaaf wal bira dhaabbanne like walii goone, share walii goone, subscribe walii goone. Yoo viidiyoo sana dhaggeeffachuun sitti toluu baatellee viidiyoo nama sanaa dhaggeeffachuun sitti toluu baatellee maal goota? Bantee sagalee isaa balleessee taa'uu dandeessan. Sanaan booda namichi sanaaf koo galii galchaa jira jechuudha. Yoo fi dhaggeeffachuun si jibbisiisachaa. Fakkeenyaaf waan ani godhu sinas sanitti mamimma. Yoon akka carraa intarneetaa fayyadamu yoon argadhe maalan godha? Browser adda addaa baneetan, taabii adda addaa baneetan, taabii adda addaa fi browser adda addaa kanarratti sirboota afaan Oromoo kana callisee baneen dhiisa. Maalan godha? Sagalee isaa immoo nan balleessaa jechuudha. Sanaan booda hojii mataa kiyyaan hojjedha. Sirbicha dhaggeeffachuun naaf hin eeyyamuu ta'uu danda'a yookiin sirbichi natti toluu dhabuu danda'a ta'a. Garuu maal gochaa jira jechuudha? Nama sana fayyadaa jira jechuudha. Akka ilaalaa jirutti lakkaa'amaaf jira waan ta'eef jecha. Kanaaf yoo isinitti toluu baatellee yoo subscribe gootanii fi yoo like gootan waa tokko waan isin irraa hir'atu hin jiru jechuudha. Kanaaf please itti yaadnu irratti hojjedhaa, itti jijjiirama, wal bira dhaabbadhaa, wal gargaaraa, wal deeggaraa, like, share, subscribe waliif godhaa. Dhumarratti hirmaannaan uummata keenyaa yuutuub irratti akka dabalu isin jechuun barbaada. Namuu dandeettii adda addaa qaba. Dandeettii qabdan irratti waan hojjechuu dandeessa. Yuutuubitti as baastanii akka itti jijjiiramnu, akka itti fayyadamnu isin jedhaa. Galatoomaa, ulfaadhaa. Warreen lammii shootuubii laayikiif subscribe hin goonellee laayik godhaa, subscribe godhaa. Viidiyoon isin jechuu barbaadullee yoo jiraate, waan irraan isin dubbadhu yoo jiraate yookiin immoo waan isin dhibe wanti tuutoriyaalii irratti isin jedhu yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa. Galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa kun lammii shootuubiidha. Yeroo gaarii isiniif hawwa. Thank you. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa isin jedha. Ulfaadhaa.